dubartii eessa jirtan arraan tana waa'ee keessa naasoo deemu isin hamachuu deemna arra isin hayyamsiisnee isin hamachuu deemna eessa jirtan hoottaa dhageeffadhaa wahii irraa fudhattan barnoota wayii asirraa barattan kadhiiraa wajjin laallee turre mee kadhalaatis nu dalagii jettanii turtanii anilleen qabadee dhufeetiin jira arraan tana dubartii akkam dhiirtii bultiif barbaaddi waan jiru wajjin laallaa jechuudha saniifuu irra hedduun keenya osoo waan feenu hin beekne osoo waan jaalannuu fi waan hin jaalanne osoo ofirraa laalle bultii hara bultii achi fiiguu takkaa jira hawaasa keenya keessa dogongorii jirutti qishoo kana inni kun maaliin furamu waan akka ammaa soinu kana gartee namni firraa baree firraa laalle irra hedduun keenya eeguu bultii seenne miciyoo arkuu eegala garii namaafa hay dhootu tanuma akkamii achi booda isiinis aboo kanuma akkamiin fuudhe kanuma akkamiin heeruun aboo tanuma akkamiin fuudhe tana yaa achi garagalee isiinis ish kana agalaamatu yaansan jiraan jalaa gubbaa waliin laaltisiin achi teesse inni achi dibbo dhuu ture sila wallahi rabbi maachaan dhiise jaachi taa'e sun hunda maaltu fide walirraa laaluu dhabu wal gartee waan fadhaniif waan hin feene adda baafatan namni intalata gizee laallatu waan fadhu san firaa laalu qaba waan hin feenes firaa laalu qaba guutuun namaan jiru tahee ammoo waan gartee nuti ammaan tana dubartii akkam dhiirtii jaalate gizeen dubartii waa shan irraa soo deemu waa shanan kana qofa miti namni qafatu hedduu jira ammoo mata top mata san firaa laaluun bareeda saniifuu sagantaa tana saniifin isiniif qopheesse inshaallah warra dubartii akkam dhiirtii fuudhaaf barbaaddii khallaallu tahaa jechuudha. dubartii dhiirtii fuudhaaf barbaaddu onnee baastuuf kan dura dubartii garaa bal'attu dubartii garaa bal'attu osoo hin ta'in dubartii garaa bal'attu ta waa hunda dandeessu namni kun garaa bal'ata jaani nama gartee waa hunda danda'u dubartii osoo canqattee jirtu osoo rakkoo keessa jirtu numa sayitu ta waa hunda dandeessu ta obsan fixan ta rabbiin sabaata kanneef dubartii akka isaan barbaadde jechuudha tan duraa dhiirti dubartii mana keessaa waa dhabdullee alhamdulillah jettu namni mana sii dhufee quufeetuma boo fuuluma sii gammachuma sii tana laalee aboo isin dhiisi nagee jirti jaa waan isin jirtuun beekanii beeku dubartii ifii gammaddee jaarsa cinqatullee gammachiisa dubartiin gari ifii cinqattee jaarsalee cinqiti dhiiramee qabeena wallaahi mucaa bareeda dumbushee ifee kunuunsu eeguma fuudhee daadar kaawweetuma fiigee kan namni abaluu kas ta'e maaliin fuudha kajoo kamaraate fajjira kun hundi eessaraa dhufa intaloo mana jirtu tanarraa biya isiin tollaan jaarsi tole isiin cinqinaan inni fazaazee biya saniifuu dubartii ta'e jaarsa keessa eega irraa qusadha hanquma isin eeydan hanquma isin dandeessaniif hanquma isin jabeessanii bira dhaabbattan inni illee dhiira ta'a beeka dubartii garaa bal'attu dhiirtii hedduu jaallatti dubartii guunni achi as dhufe hulaarraa cinqitti eegatta akkas taate teetii maal yaada qabdaati teetii rabbi si ballise teetii maarreedha anumaa asii kana ta'a qumta akkatti maarree fixxe maallaqa turaa boote akkas waan gartee sammuu isaa tana cinqaa tattee haasoftu san dhiirtiin barbaadu dubartii garaa bal'attu barbaadde ta isa bira teesseetuma sayitu osoo ati dubbachuun leefeetu garte akkuma ayiliitti akka mariitti gatteesseetti haasoftu malee ta mataarraa dhaabbatte abaani maarreedha ish maal jennaan baddee beeka obsa qabullee du'aa'uma si godhaa beeka akkata kanarraa godhe yaa rabbi jee garaa bal'achuun dubartiidha dhiira biratti hedduu fudhatama qabdi dhiirti nama gaafa rakkoo bira dhaabbatu dubartii dhalaafaa keessattuu dubartii gaafa rakkoo bira jirtu umrii isaan irraanfatuu beeka isiin batta gaafa rakkooti nama successful ta'e hunda laalame jaartii irra fuudhuu maal karooraa hin qabu ati guutuu taatee argamnaani maal abbaasaa barbaadaa ta bira dhaqa irrin akeetiitu irra hedduutti akka inni fuudha ta biraa fuudhuu yaadu godha irrin ati mana keessa agarsiiftu santu akka inni ta biraa fuudhu isa kakaasa malee maal barbaada deema dubartii hundi takkuma sosaniifuu dhiirtii tan duraa maali dhalaa garaa bal'attuu barbaaddi tana jala sana nabi ibraahim alayhi salaam gaaf takka
intala Ismaa'eel bira dhufee dubartii Ismaa'eel bira dhufee guutuutti isiniin mugaa isinii dheerata gabaabseetumaan isinuu ni beektan yaadachiisumaaf hanqamta akka dhalaan garaa bal'ina hin qabne hin barbaadamtu waan jiru takka asirraa akka hubannuuf dhufee intala isaa tana gaafate jaartii isaa tana haadha manaa isaa gaafate jireenyi akkamii Ismaa'eel eessa jira riskii nu barbaada kutee jireenyi kamii maal nyaatan maal dhuyitin jennaan cinqi itti gataasu itti isa duraatu maal jiruudha jiruu sharrii maal eetee cinqi itti gataasu itti san booda Ismaa'eel gizee dhufe mi abbaan mana keetii gizee dhufe salaamtaara naa qareeti utubaa mana keetii hulaa keetii jijjiiri je'inii jeen Ismaa'eel gizee dhufe itti himte seenaa jiru hulaan inni jijjiiri jee utubaan manaa inni jijjiiri jee sihi saniifuu karaa warra keetii jee gagee sababaan maali sababaa garaa bal'ina dhabuusiiti sababaa hiraa raasuuti suni hanqa feete jaalatti jiraattu yoo garaa bal'ina hin jiraanne hirrina guddaadha waan jennu garsiisa jechuudha talammadaa immoo faallaa isiitti akkuma beektan faallaa isiitti jireenya gammachuu jiraanna wanni nyaannee dhuynu aannanii fi fooni maal jettee itti haasofte utubaa mana keetii jabeeffadhu jiinii jedhamee fi guyyaa kanas Ibraahim alayhi salaam biraa kute jechuudha seenaa tanarraa wanni nuti barannu dhalaan garaa bal'attu dhalaan waa hunda dandeessee gammachuu fuulisii seexee waa hunda koflaan dabarsitu hanqamta kan qajabduu Ibraahim alayhi salaam utubaa mana keetii hulaa keetii jabeeffadhu jeen asirraa waa baruu dandeenya jechuudha qabxii lammaffattiin isin dabarsa qabxii lammaffaadha dhiirtii dubartii akkam bultii filatti dubartii nama kunuunsitu dubartii kunuunsaa beektu dubartii aalii ollaan irraa gammadu irraa qabbanaa dubartii qanxuu tan ifin hifan ififadheen been bana jira namni kana wallahi dubartii gariitii jira malee osoo ciistuu manni kun biratti of taraa shuruuf kaayee keessuma ciistuu suma jirti dubartii dhiirtii barbaaddu garuu dubartii qanxuu manni isin keesseessu gurgurgaa kunuunsaa beektu keessummaan dhufte hundi du'aay abooti qoma annanii aannan furrii maal jaanii du'aay godhaniif dubartii kasiitii jira bara kana inni dhufe hundi inta aboo kana mucuma kiyyaaf ilaale jiru namoo dubartii kasiitii jira dubartii qabbaneessi yaani dubartii kunuunsaa beektu dubartii dadhabee hin beekne dubartii akkana giseen siin jiru dalaganii fajjeessa jechuudha hiyyaame dubartii qanxuu gammachuu waa hunda taf jettee asiif achi fifiidee qabbaneessituu tana dhiitii irraa cabdi ni feeti dhiirtii jaarsi waan jijjiiruu nuu qabu itiifuu yaadee fi meeqoo gattaa'e taja'uun san gartee dubartii kasiisan feeti dubartiin teenya amma yeroo ammaa tana keessatti namuu dalee duujee sararatanyaa jee mana fidate ciisaatuma oolti teenyatu shiituma uffattee dhalaa fi dhiiraa dabee kan malee akkuma dhiiratti ciisaa oolti teenyatuun taa'amma bultii keessa rakkina qabaa beeka dalee duu kaayyata enjiin dalee duun gaafa hin jirre gaafa namni sii dalagu hin jirre salphattee beeka garii faan nyaataa godhuun beektu dubartiin teenya taa'ammaa faan hedduu baddee jirti durillee abbaan manaa akka wanta laalama akka nugusa laalama amma dimokiraasii wanni jaamtuun dhufte dhumne dhimma dhiira ifumaaf nyaata godhuu baruu jira arfiraama amma faxara maal ifumaaf gahaanee godhanna alhamdulillah dhalaan akkuma dhiira nuuraaluu eegalte inni ajajabtu obboleeyyan irraa eegale dimokiraasiin akka malee waan isin fayyadde seetanii miti jaarsi kee qalbiin si cabu jaarsi kee akkasii mooraalii isaa gabbu'uu waan laafteen seeyu taanuma tanaa deemee booda tabiraa sirratti akka fuudhu wal hin beektu ati waan akkasii godhu saniifuu jaarsi kee qabbaneessuu qabda jaarsi kee gammachiisuu qabda dimokiraasiin dhageen dimokiraasiin bultii si wajjin dhaabdu dimokiraasiin boru guyyaa qiyaamaa si wajjin dhaabbattu jaarsi kee yoo haqa isaan guunneef hirumaa gaafatamtaa bara maal taate saniifuu dubartiin ta kunuunsaa beektu ta jaarsa qabbaneessitu ta ollaa qabban haadha abbaan irraa qabban san feeti jirti takkanuma mana keessa ciiste akkuma dhiiratti namu achuma laalee bira dabru wanni isiin keessa teessuu subhanallah namaatti hima kana guurii jiru kaanii farraa guuran garii bareedaa miikusan dubartii kunuunsaa beektu dubartii tajaajila beektu san barbaaddee jechuudha qabxii sadaffaatti dabala qabxii sadaffaadha
dubartii dhiirtii bultiif barbaaddu kan sadaffaadhaa maali? Dubartii babbareeffattu. Ta babbareeffattu. Maashaallah namni irraa jiru. Ta kwaalitii eeggattu. Ta qulqullina mataa isiitirraa ni fan. Hugguu isin qulqullu. Shiita isiitirra wanni biraan tatteenye jaarsa bira teessee shiitii alaadaan jajjan. Ijoolleen jajjanne san feete jirti. Tan heerumillee ifra laaluu qabdi beekaa kan. Dhiirtii jaalaltisii ijara jirti. Naasii himaa tana dhageeffadhu. Jaalaltii dhiiraa ijumara jirti. Wooma arkee jaalata, wooma arkee madaalanii. Dhageetiin himti beekaa. Hanqa feetee bareeddii maal jechaa oolu? Osoo arkee sii dodoru kaasii maaree si arku isa bira faarsaa oolan ati sanu. Saniifu dhalaan babbareeffachuu qabdi. Babbareenni hullaal dhiira irraa isa mootan ammoo hatoon dubartii irraa beekaa. Dubartii irraa babbareeduu ta'a. Babbareeffadhu jechuunis dawaa dibadhuuti qaama kee karara godhe jechuun miti ammas. Fuulli kabiraa qaamni kabiraa ta'uu qabu. Namni hedduun akkana jaalachuun jira. Eessa garteen jiina ammas. Magaalaa jiraan nama hedduu dhageenya. Nama meeqa isii gurraatti hojii guddan isee guddatte barbaannee dhabne nuti edaanii diimatteessi. Eessa kuttee micoomsan? Hayi boo wajjuman qaraatan eessa wajji qaraana boo nagarre hunooti barana biyyaa baatee dhiiroo. Isiin jijjiiramte haa diimatte. Hayi bar ilmi dhiiraa faa zallamame gugurraachi. Namuu biraa diddiimate achi deemtee diimattee gurraacha barbaadu itti booda. Booda garii meeqaa jira intala diimtuu fuudhee ilmoo gurraattuma. Hayi ani diimaa isiin diimtu eessaa dhufe mucaan kun waswaasi kaanni. Orijinaalisii gurraatti intala. Akkisuma sirriitti. Shari'aa itti gaafachuu qabdan tana ulamaa'ota itti gaafachuu qabdan. Ahlul ilmi itti gaafadhaa ni taati mantaatii kun ani isin hin jiru booda akkas jettee deemtee dibbeetu muu deemte. Itti gaafadhaa ni taati mantaatu suuraa jijjiirachuun. Sunii miti babbareedinni. Bareedinni sadhalaa gurraatti eenyutu fadhu jedhe. Dhalaan gurraatti hin dahabaa bara. Dhalaan cooraa rabbi uumeef hojii jiraachuu qabdi malee. Taakana feekaan deemta wallaahi hin barbaaddu jirti. Bareedduu jeesuma fuudhee gariin nama halkan akka qooshaatti dibattee bira teessu ta'an arga. Intan maal taate maaltu sira gad naqame jedhamu. Isiin ishee gujjirte sirrii miti wanti sun. Kalaruma keetiin boone ayyooti sirraa bareedaa kalaruma keetiin deemu rabbiin siif jaalatee sun ati maal wanni lallaayitu. Arungaari biicaa qayyi wanni taatuuf maal? Hayi alaabaa Oromoo ni taatuuf maali? Ni qabna alaabaadha. Kalaruma tokko yoo teessee kan rabbi sii bareedu. Wallaahi dhalaan gurraatiin bareeddu. Dhalummaan fokkottuu hin jirtu jedhama. Abbaatu if bareecha kwaalitii isaa eeggate. Coraanii miti. Kanaan laalinaa kun gurraacha ta'uu fi diimaa ta'uu laalinaa. Kana biraan jirtu dubbiin akkasi. Isinitti hin dheeressu dubartii babbareeffatu. Dubartiin teenya garigariitis keessattuu naannoo teenyaatu hin beeku. Qulqullina irratti hedduu dadhabu. Hijaabuma tokko kan gartee mana keessa totorraa tokko ofirra darbitee salliixaa fi dhadhaa ofirra keessee akkumatti gabbaati kaate. Kaartaan hijaaba isiirra jiru biyya taate hin beeku. Naannoo biraa ofirraa qabdi kaartaan siita. Bakka tana ofirraa ilaala. Dhiirti si madaalti. Dhiirti ilaaltee si madaalti. Takkitti ilaaltee sirraa qaraati dhiirti. Finifatina. Ififachuun qabdan bakka qulqullinatti. Qabxiin guddoon dhiiraa bakka tana jirti beekaa. Egaa heerumne jettee irra hedduunis kaslaana taateetu mucaan asii itti gaffincaan asirraa akkana itti gaffincaan ishiituma kana qabattee asiin itti dhodhoolee kan ishiituma kana qabattee ishiiti dhiisaa waan akkasii. Ansiifin jaarsa keessa dubbachuu qaanfate. Si cinaa tuttuqa yoo sii galte ishinurraa kee asiisiin jennaan si dhumattee beekeeti. Tee dhumara jirti beekee mallattoon dhumaa si garsiisu jira. Mallattoo raajii si garsiisu jira beekee. Eefirraa laaluu qabdan bakka tana dubartii.
akkasi qabxiin sadaffaadha dubartii babbareeffatu tan duraa maal jenne ta garaa bal'attu ta lammaffaa ta kunuunsaa beektu sadaffaa ta babbareeffattu afuraffaanoo ta mataa isiitirraan dadhabe afuraffaan dandeessee deemtu isin siin jiru dalagaa mataa isii barattee qabaachuu takka immoo barnoota mataa isiitirra daleetu tan mataa isiirra dalaguun ifan waa barattee dalagaa mataa isii dandeessee yeroo mataa isiitiif kannite dhiirtii sana barbaannes ni jirti keessattuu naannoo keenyatti dhiirtii waan akkanaa tana haa hin jettu boomaa laasute jechuun mala dhalaa kitaaba dubbistu dhalaa kitaaba mataa isii qaraatu mataa yeroo isiitiif mataa kannite ifirra daleetu mushtaanuma akkana deemtuu miti beekatan akka raftee haateetuma ittana miti ta mataa isiitirra daleetu qanxuu mataa isiitirratti ni fanne ilmi barbaada kitaaban ilmaan sii barsiisu dhala akkanaa tan dhiirtiin jaalatti irraa cabtee dhiirtii nama akkanaa takkanumatti boosayitee ifirratti barnoota irrattis waan jirre ilmi irrattis waan beeyne as keessaa takka ta'uu qabda ifirra dalaguu qabda dubartii dhageeffadha ifirra dalaguu qabda tan dalagaadha yoo ijaarsa keetii ijaarsi irra wal tahanii ijaarsaa fi ijaarsi irra wal mari'atanii ani hin danda'u dalagaa mana naa taa'ii yoo kajoo taate wal mariidhaan goonaan bareeda funya qulqurritti mana taa'ii yoo kajoo taate sunis rakkina wal mariidhaan wal amansiistanii akkasitti dalagaa dhorkuunis bareedu maaliif hin jee karaa naannoo keenyaa kanatti dubartiin akka gabbaatee daleedu hin feenu dhiirtii naannoo kana kan jirtu keessattuu waan wal dhaabboteen irraa wal dhaalchisaa dhufne wal mariidhaan ta'uu qaba laakiin wal mariidhaan ta'uu qaba sun sirriimti lamaanu sirriimti jechuun danda'u laakiin wal mariidhaan taanaan perfect bareedaadha jechuudha dubartii mataa irra daleedu jennee qabxii shanaffaarra jira qabxii shanaffaadha dubartii dhiirtii barbaaddu dubartii akhlaaqa bareedaa qabdu dubartii suutee naamusa qabdu dubartii sagalee qabattee haasoftu dubartii haasoo lallaafaa haasoftu takka dhiiraa godhattu miti amala dhiiraa qabdu miti inni nuu dhiira amala dhiiraa qabdu kamti godhatu dhalaan gargarii hedduu ulfaatti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf sagalee ol qabattee akka dhiira sitti haasofti anu akkasii godhuu hin danda'u garii boo gudee isin jettee lafa qabattee maaltu akkas jedhe dubartii hanquma sagaleen isii lallaafatte hanquma akka dhalaa godhatte hanquma isiin qaanfatte hayaa qabaatte dhiirti jaalachaa irraa cabaa dhiiraaf harkifamaa dhufti dubartii akka dhiiraa godhattu dubartii akka dhiira loltu jaarsi gargariifaan na rifachiisan ol seenee irraa gattaa rabbiin umudiin eegala rabbiin umudiin jajuun ittiin godhini ol seenee firaa gattaa aguu isiin gahu jette ol seenee firaa ta'a namni jaarsa waliin gargari wallaahi hedduu rakkisaa mallisu seenee du'a itti godha malee useen taa'u rabbi takkanarraa jiinati jaa malee takkasiisan ni ulfaata wallaahi ni dheesti dhiirti dhugumaan seenu mataa jabaattu akkuma dhiiratti gahu jettee sagalee gadi hin qabattu namni dhiirti dhufe hin jettu hin qaqqaanfattu hayaa hin qabdu waan akkasii sun bareedaamte dhalaatu xabi'ummaan dhalaatu akkasii hin ta'u xabiyaan dhalaa akkasii hin ta'u xabiyaan dhalaadha qaanfachuu gizee dhiirti mana guutte takkaa namni gartee ajnabiileen dhufan mana dhiira keessa ol seentee taa'u akka dhalaa godhachuu dhiiruma keessa taa'uuf ija baastee sun xabiyaa dhalaati miti dhalaan qaanfachuu hayaa qabaachuu qabdi sagalee lallaaftuu naasoo qabdi warri waa qoratu maal jedhan dhiirti nama akkaan sagalee dhalaa akkaan sagalee lallaaftu sanni rafeeti jedhan dhiirti laslassi gootee haasoftu sagalee tabbuu faaxee jedhanii jettee lafa lallaalaa agguu hadi jedhanii maal bismillah maaliif iyyamaa oneetti jetti isheeneeti akka dhiiratti ciccimtuu gariin faa rabbi maashaallah rabbiin alfisee teenyatu lallaaftu gaa amma naayijeeriyaan faan osoo na dhaga'anii anaa una hudhan akka abbaa keetii jechuu fete jedhanii warri afrikaa fuffaa yoo na dhage ciccimtuu isaan akkuma dhiiraa godhattii isaaniiti alhamdulillah teenya rabbiin lallaaftu moo
ifumaaf mataa jabaatan malee ifumaaf amala akkasii qaban malee dhalaaftuu masinuu marabbi saniifuu dhiirtii dhala akhlaaqa bareedaa qabdu dhala naamusee aadaaba qabdu amma dhalaan teenya zamana kana zamana yaachisaa keessa jirra zamana namuu taa'etu molkomutu dubartiin teenya miidiyaa rabbaatee baate footosii guyyaraa postu godhaatti guyyara sooshaal miidiyaa hedduu gadi dhiisti wanni sun dabree isii miidhaa dabree isii miidhaa dabree suma miidhu jira meeqaa jira ka dhufee intala tanaan laaladhee jee dhufanii abootuun taa akkasitti footoo gadhiistan aboota namuu akkasitti boo meeqaa wajji haseeti maarree beekee akkana jiru kun kanuma isii wajji hasoo ture faadha kanuma isiin sila gartee nama na fadha takka ammoo akka saahibaa faa jettee gartee hojii haasoo kanumaa deemee isii faradaa beeka hiree isii meeqaa isii duubaa dabruu jiraan beektu isiin osuma akkanatti umriin si achis qaadee umriin tiyya kuttee itti qotta wanni qoddoon qaba dubartiin teenya amala dhalaadha amala gartee hayaa bareedaa qabaachuudha qaanfii qabaachuudha amma kun waanuma si fayyadu waanuma dubartii fayyadu amma kun if dhooysite if qaaleessite namni fuuluma sii akkuufu haa dararamu yaa sheekh maa paablikiif gooti haa dararamtu dhiirti waan chaalenjii sii gootu feetii jira akkanumatti footoo sii guyyaadhaa gadhiistan bara osoo gaafatee ergiteef illee nagaa ta guyyaadhaa footoo gadhiistu akkama footoo sii poostu guyyaa poostu hin goone waan kuftetti fakkaataa garii wanni sun sirrii miti dubartiin hanquma qaalooyite takka bootaa qabdi dhiira bira wallaahi haqiiqaan jirtu hanquma qaalooyite takka hanquma isiin amma dhiirtii hedduun takka aboo bar ta sooshaal miidiyaan beeyin miskiina waa takka hin beekne takka fuudhee gisee jaan mee wallaahi jeetti isii immoo obboleettiin qabdu jee gaafate dabe saammachuu fi bira taanuma sooshaal miidiyaa irra guuttee laftanii jira dhiirtii waan akkasii fuutus taanuma akkasiiti irra hedduu agartee abdiidhaan harka kan dhiirtii bultii feetu dhiirtii shaaxirri dhala akkasiin filattu wallaahi filattu dhala akkasii bultii sitii fi adda gawwaadha akkanumatti yoo waa barbaada waa irra barbaada usee haya jee malee ni beeka inni nuu akkas godhu sanuu dubartiin akhlaaqa qabaachuun naamusee ta'uun suutee ta'uun qaalii ta'uun hedduu dhiira biratti fudhatama qabdi mee dubartoota keenya rabbi kana isiniif haa laaffisu isinis nullee rabbi nuuf haa laaffisu qabxiin arraan tana shanan nuti haasofnu waan gartee dhiirtii hedduu jaalatu dhiirtii hedduu qalbii kannitee fi fuudhaaf barbaadu takka ammoo jaartiileen isaanii yoo waan shanan kana qabatte lubbuu baastuuf qabxiilee shanan gurguddoon ta'an saniifuu as keessa dongorii jiraates gaa jiraachuun mala as keessa qabxiin faayidaa qabdus ni jirti yeetiin ta'ama hedduudha ani moo cuunfeetiin shan qofa keessaa bare saniifuu sagantaan teenya tanaarraa waa'ee gartee dhiirtii bultiif jaalalaaf qumnagariif maal jaaliin afaan oromoo qumnagariif maaliidha beenu qabxiin shanan arraan tanaa sunituun dhalaa dubartii dhiirtii bultiif barbaadu dubartii dhiirtii lubbuu baastuuf fuudhu malee jettee jala fiduuf qabxii shanan gurguddoo tana fakkaatti insha Allah sagantaan itti aantu irratti maal dubartiin dhiira irraa jibbiti maal